Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel keessan odeeffannoo fayyaa guyyaadha guyyaatti dhimmoota garaagaraatti kan ittiin argattan YouTube channel Dr. Nafer Get Official maamila hedduu yeroo gabaabaa gidduutti horanneerraa odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraatti kaafnee yeroo bal'aa wajjin haasaa ture yeroo dheeraadhaa fi ammas deemsi keenya itti fufaa ammallee taanaan dhimmoota fayyaa garaagaraatti odeeffannoo fayyaa hawaasa keenyaaf kennu itti fufnaa. Tari amma namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan channelii keenyaaf maamila hin taane yoo jiraattan maamila jechuun subscription jechuudha. Subscribe gochuudhaan akkasumas immoo subscribe gochuu qofa osoo hin taane mallattoo bilbilaa tuquudhaan maamila ta'uu dandeessu jechuun barbaada. Yeroo dheerootti odeeffannoo fayyaa simbiraan geenyu akka simbira ga'uu fi egaa guyyaarraa barumsa nuti walii ilaallu kan hin barbaade wanti kuni dhiiraaf dhalaa qofa miti kan laallatu keezii dhalaallee haa ta'u malee garuu fakkeenyaaf amma tariitii obboleettii haadha ta'uu danda'a qabaachuu dandeessu haadha manaa yookiin immoo hiriyaa qabaachuu dandeessu warri dhiiraas jechuudha. Utuun beekiin wantoonni salphaadha jennee ilaallu fayyaa dubartootaa irratti miidhaa garaagaraa yeroo itti geessu argina jechuudha. Kunis dhangala'aan qaama dubartootaa keessaa bahu inni normaaliin yookiin inni sirriin kamidha inni sirriin taane immoo kamidha bifaan adda baafnee ilaalla bifa viidiyoo illee isinitti agarsiisa bifti isaa maal akka fakkaatu. Akkasumas immoo kalariidhaan yookiin immoo wantoota mallattoowwan garaagaraa wal qabatanii kaafni kan walii ilaallu taadha. Kamtu normaaliidha sababa maalirraa kan ka'e dhufa yaaliin isaa kamidha kan ammoo ofirraa ittisuudhaaf dhangala'aawwan addaa kanneen ofirraa ittisuudhaaf fi mana keessan keessatti maal gochuu qabdu maaltu isinirraa eegama kan jedhu ilaalla jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu dhangala'aan qaama saalaa dubartootaa keessaa yeroo kamittuu yookiin immoo umurii kamittuu dhangala'aawwan xixiqqaanii ba'a garuu baay'inaan dhangala'aan kun kan inni heddummaatu umurii dardarummaa yookiin immoo after puberty kan jennu umurii kanarratti baay'inaan dhangala'uu jalqaba jechuudha. Dhangala'aawwan kunniinis immoo faaktarii sababoota garaagaraadhaan kan ka'e jijjiiramaa deemu kalariidhaan jijjiiramu akkasumas immoo hamma isaa baay'ina isaatii fi qal'ina furdina isaa illee ta'uu danda'a kanaan ni jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhangala'aawwan normaalii kan qaama saalaa dubartootaa keessaa bahu jira dhangala'aawwan immoo normaal hin taane immoo kan biraanis jiru jechuudha. Kanaaf yeroo ulfaa akkasumas immoo yeroo hanqaaquun fakkeenyaaf dubartiin tokko erga lagu argitee jalqabdee kaastee avreejiidhaan guyyaa 14ffaa irratti hanqaaquun ovarii keessaan gadhiifame jechuudha. Yeroo itti hanqaa'uun gadhiifamu kanallee dhangala'aan jijjiiramuu danda'a. Akkasumas dubartiin tokko yeroo fedhii saalqunnamtii keessa seentullee dhangala'aa bifa addaa bahuu danda'a. Dhangala'aan addaa bahuu danda'a yookiin immoo dhangala'aan kun jijjiiramuu danda'a jechuun barbaade. Akkasumas dubartoota ulfaa yeroo hoosisan irratti jechuudha. Garuu yeroo takka bifti isaa hammi akkasumas immoo kalariin akkuma jalqaba jennee kalarii yookiin bifa hammi isaa fi konsistansii isaa kun yookiin immoo qal'inni furdinni isaa kunii yeroo itti garaagara ta'u ni argama jechuudha. Kanaaf kutaa kana keessatti kan waliin kaafnee ilaallu keessaa tokko bifawwan dhangala'aa qaama saalaa dubartootaa keessaa hin baane sirrii kan hin taanee fi immoo mallattoo akkamii agarsiisa akkasumas immoo yoo mana yaala deemuu qabdu manatti immoo maal gochuu qabdu kan jedhan kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti kan ilaallu bifa yookiin immoo foolii isaa fooliin yookiin dhangala'aan qaama saalaa keessaa bahu kan kanaan dura argaa turtan ilaali normaaliin ni jira yeroo takka akkuma isinitti yeroo ulfaa yeroo dubartiin tokko fedhii saalqunnamtii keesseentu yookiin immoo yeroo garaagaraatti dhangala'aan ni jijjiirama isin jedheera. Bifaan yookiin immoo fooliidhaan yookiin immoo mallattoo biraa yoo ofirratti argitanii mana yaalaa deemuu akka qabdanidha. Isa booda mallattoowwan kanneen yookiin immoo bifa kanneen gosa arfan tokko adda baafnee kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Amma hanga xumura sagantaa keenyaatti ammallee nu hordofaa isiniin jenna. Egaa mee bifa garaagaraa qabaatan malee jalqaba irratti kan ilaallu keelloo magariisa yookiin immoo yellow green kan jennu yookiin bicaaf magariisa kan wal keessa makate dhangala'aa akkasii qaama saalaa dubartoota keessaa. Dubartoota hedduu keessaatti kan mana yaalaatti kan arginu dhangala'aan kuni kan akkamitti buru yeroo baay'ee paadii yookiin immoo tarii uffata jalaa yookiin immoo uffata jalaa paantii uffatan irratti dhangala'aa sana arguu danda'u jechuudha. Bifa isaa bifti yellow magariisa yookiin immoo keelloo magariisa bifti keelloo magariisaa kuni akkuma argaa jirtan screen irratti bifti isaa waan fakkaatu kan argaa jirtu paadii irratti bifti isaa keelloo magariisadha. Kun maalirraa kan ka'e kan dhufudha.
kun yeroo baay'ee tuqaawwan garaagaraa wantoonni kanneen fidan yookiin immoo dhukkuboonni kana fidan ni jiru. Kanneen keessaa tokko dhukkuba saalqunnamtii saalaan daddarban fakkeenyaaf T vaginalis kan yookiin trichomonas vaginalis kan jennu waqtiin kuni kanaan dhufuu danda'a jechuudha. T vaginalis kanaanii kunis dhibee walqunnamtii saalaan daddarbudha. Fakkeenyaaf walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne yookiin immoo nama dhibee sanaan qabamerraa wajjin walqunnamtii saalaa yoo godhanii dhangala'aan kun bifa addaatiin bifa kana yeroo itti boodii jira jechuudha. Dhangala'aan kuni kanaaf addunyaa keenya irrattis immoo qorannoon garaagaraa ba'e akka agarsiisutti namoota miliyoona 270 bara 2008 fakkaata isaa ol dhibee kanaan hubamu dubartoonni baay'een isaanii jedha. Kanaaf sababii kanarraa kan ka'e kan dhufu ta'a jechuudha. Mallattoo biraa kan biraallee agarsiisuu danda'a. Mallattoon agarsiisuu danda'u keessaa kanneen biraa fakkeenyaaf amma yeroo funcaan qaamni saalaa dubartootaa nyaachuu yookiin gubuu akkasumas immoo naannoon qaama saalaa yookiin vulvaa kan jennu kun hoosisuu kan biraa immoo naannoo fiixee qaama saalaa dubartootaa caafisaatti kun immoo madaan hidhii naannoo qaama saalaa dubartootaatti illee yeroo itti uumamu jira jechuudha. Kanaaf mallattoo akkasii yoo ofirratti argitanii mana yaala deemuu qabdu jechuudha. Maaliif kana qofa osoo hin taane yaaliin isaa qorichi ni kennama. Qorichi kennamu jira. Qoricha qofa osoo hin taane qorichiniif qofa osoo hin taane tarii partnerly treatment yookiin immoo nama isin wajjiniin walqunnamtii saalaa gootan torban 4 gidduutti wajjin gootanii isaan kun illee yeroo isaan itti dhufanii yaalamuu qabu jechuudha. Yoo mallattoo isaan qaban ta'e illee yaalamuu qabu waan ta'eef kanadha. Inni kan biraa gonorrhea kan jennu maal akka ta'e hin beeku I don't know afaan Oromoodhaani Neisseria gonorrhea kan jedhamu kan dhufudha. Kunis infectionidha. Infectionii naannoo qaama saalaa dubartootaadha. Kalarii kan yookiin yeroo baay'ee yellow yookiin bifa keelloo kanaan illee magariisa kanaan ni ba'a jechuudha qaama saalaa dubartootaa keessaati. Kanaaf dabalataan mallattoowwan kanneen akka dhangala'aan addaa qaama saalaa dubartootaa keessaa bahu akkasumas dhukkubbii garaa maaliif akkuma isinitti hime kuni infectionii keessoo gadameessaallee akkasumas immoo ujummoo gadameessaallee fiduu danda'a yookiin pelvic inflammatory disease kan jennu kunillee isaanillee takka dhufuu danda'u waan ta'eef kanaaf garaa dhukkubbii handhuuraa gad yookiin immoo handhuuraa gad dhukkubbii namaa isinitti dhaga'ama yoo ta'e dhangala'aan addaas qaama saalaa keessaa ni ba'a yoo ta'e kun mallattoo isaati waan ta'eef kanallee fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf dhibeen kun ni yaalama akkuma isinitti hime inni kan biraa tarii yeroo takka dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaallee ni fidu yookiin immoo painful sex kan jennu fiduu danda'a. Kanaaf wantoota kanneen mana yaala deemanii qorichi kennamu jira yookiin marfees bifa marfees ta'uu kondominiis namaaf kennamuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo namoonni isin wajjin walqunnamtii saalaa gootan akkuma jalqaba yeroo isin jenne kana gidduutti yaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Dhangala'aan ni lammaffaan diimaa yookiin gara piinkii kan jennu akkuma argaa jirtan jechuudha iskiriinii irratti diimaa gara piinkiitti jijjiiramu kunis dhangala'aan akkasii dubartoota irratti mul'ata jechuudha. Maaliif yoo mul'ata akkamitti mul'ata kan jennu yeroo takka normaalis ta'uu danda'a abnormaalis ta'uu danda'a. Normaal kan jennu fakkeenyaaf amma tarii amma dubartiin tokko marsaan laguu itti dhufuudhaaf yookiin boomtaas ta'uu danda'a yookiin immoo galgalas dhufuuf yeroo jedhu keessoo gadameessarra wantoonni citanii ba'an jiraachuu danda'u. Pinkish kun xiqqoodha. Akka ispoortiin bifa ispoortiingiidhaan ba'uu danda'aadha. Tarii yeroo akkasiis ta'uu danda'a kan jennu jechuudha. Inni kan biraan immoo wantoota garaagaraa kan ka'e fakkeenyaaf amma walqunnamtii saalaa boodallee yeroo takka friction irraa kan ka'e amma yookiin immoo rigata baay'ee amma naannoo qaama saalaa dubartootaa goguu ta'uu danda'a tarii sababa garaagaraa kan ka'e rigata walqunnamtii saalaa irraa kan ka'e naannoo sana sa'aatii 24 booda yookiin immoo even daqiiqaa 30 gidduutti illee wantoonni akkasii mul'achuu danda'u jechuudha. Akka bifa ispoortiin yookiin immoo naannoo sanatti gogogaa yaafuu danda'a irratti arguu dandeessu jechuudha dubartiin tokko inni kanadha jechuudha. Kan biraan immoo wantoonni fakkeenyaaf hamma laguu argitanii fakkeenyaaf laguun isinirraa deemee laguun keessan guyyaa 5-6 ture yookiin guyyaa 4 ta'uu danda'a guyyaa 3 erga isinirraa dhaabbatee booda dhangala'aan diimaa qaama saalaa keessan keessaa kan yookiin interstitial bleeding kan jennu kuni sababa garaagaraadhaan kan ka'e dhufuu danda'a. Dhibeewwan rakkoowwan keessoo gadameessaa wajjin wal qabatan ta'uu danda'a infectionis ta'uu danda'a waan ta'eef kan biraas immoo even yeroo takka kalladdoon tokkollee jijjiiru kan kana fidanii kanaaf gabaabadhumatti rakkoowwan keessoo gadameessaa wajjin wal qabatan baay'inaan tarii yoo keessa gallisiniif galuu dhiisuu danda'a. Kanas ta'uu danda'a waan ta'eef wantoota akkasii ofirratti argitanii mana yaala deemuun baay'ee barbaachisaa. Keessumaatii laguun isinitti dhufee sirraa dhaabbatee akkuma beekamu kalariin laguu yookiin immoo bifti laguu gara gurraachaatti deema baay'een keessan beektu.
bifa gara gurraachaati garuu diimaa yookiin immoo diimaa xaliilee kan isinirraa ba'u yoo ta'e mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa tarii amma fakkeenyaaf dubartiin tokko walqunnamtii saalaa unprotected sex kan jennu yookiin immoo walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne gootee yeroo ji'a sanatti fakkeenyaaf amma ji'a tokko booda yeroo laguutti dhufu sanatti immoo dhangala'aa pinkish yookiin immoo bifa diimaa kana yoo argite yeroo takka implantation bleeding wanti jedhamu jira. Kana jechuun maallaa sanyiin dhiiraaf sanyii hanqaaquun erga ujummoo gadameessaa keessatti wal arganii booda implantationidha yookiin blastocyte kan jennu kuni dhufee keessoo gadameessaatti yeroo maxxanuu jalqabu sana keespootiin yookiin immoo dhiigni xiqqoon ba'uu danda'a jechuudha yeroo sana. In dhaabbata actually kanadha. Inni kan biraa fakkeenyaaf immoo tarii immoo yeroo baay'ee maalujii wal qabata diimaan kuni dubartiin tokko laguun ishee irraa hafee fakkeenyaaf amma yeroo itti dhufuu qaburraati walqunnamtii saalaa gootitta jennu walqunnamtii saalaa unprotected kan ta'e gootee yeroo tarii yeroo marsaan laguu ishee dhufu sanatti irra darbee ture immoo gidduutti yoo dhiigni irra dhangalee tarii ulfaajjii wantoota wal qabatanii dhufuu danda'an rakkoon ulfaajjii wal qabatanii dhufuu danda'an ulfiddoodha sochuu immoo ulfi boojjii wal qabachuu danda'a yookiin immoo yeroo takka immoo ulfa gadameessaan ilaallee ta'uu danda'a waan ta'eef kanas hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo wanta akkasii ofirratti argitan mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafi inni kan biraa immoo inni sadaffaa irratti kan walii ilaallu dhangala'aan kun immoo adda dhala kireemii fakkaatu yookiin immoo baaduu fakkeenyaaf baaduu isin jedhu adiidha akka baaduu wayii kireemii fakkaata kireemii double kireemii wayii fakkaata akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kun maalirraa kan ka'e kan hin dhufu maaliif kan jedhuufi kuni beekamaadha fangasiidha yookiin trash kan jennu naannoo qaama saalaa dubartootaa keessa fangasiin kun sababa garaagaraa kan ka'e yeroo itti waloruudhaan naannoo sanatti dhangala'aan kun ni gadhiifamu jechuudha. Kanaaf dhangala'aa bifa akkasii yommuu fudhatte argitanii kun sababii kanarraa kan ka'e rakkoo kana trash fangasii kanarraa kan ka'e kan dhufu jechuudha. Dabalataan yeroo fakkeenyaaf amma yeroo funcooftan naannoon qaama saalaa isin gubuu danda'a qaamni saalaa keessa isin gubuu danda'a yookiin isin hoosisuu itching yookiin immoo nama gubuu nama hoosisuu illee ta'uu danda'a akkasumas immoo naannoo fiixeen qaama saalaa dubartii naannoo hidhiin isaa diimatee yeroo itti dhiitoo fakkeenyaaf amma even walqunnamtii saalaa fi rakkisuu danda'a dhukkubuu danda'a jechuudha. Kanaafi gabaabadhumatti wantoota akkasii dhangala'aan akkasii yommuu ofirratti argitanii yaaliin ni jira. Yaaliin godhamu keessaa kan jiru keessaa tokko qorichi ni kennama. Qorichi keessoo gadameessaa keessa galu antifangal kan jedhaman kuni yeroo takka immoo haaluma severity isaatti hundaa'ee kan qorichi liqimsamuus jira jechuudha. Bifa kana waan jiruufi mana yaalaa deemanii kanneen fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Qorichi kennaman kunniin waan jiraniif isiniin jechuun barbaada. Kanaaf dhangala'aan akkasii sababa kanarraa kan ka'e kan dhufuu danda'udha waan ta'eef yaalamuu ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraa I don't know maal jedhama green maal akka ta'e bifa isaa akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Bifa isaa kan tarii afaan oromoodhaan green maal akka ta'e booraadha I don't know garuu bifa isaa isin actually akkuma argaa jirtan kana dhangala'aan kun yeroo baay'ee kan kana fidu bacteria vaginosis kan jennu sababii bacteriaarraan kan ka'e kan dhufudha. pH wanta jedhamu baay'een keessan keemistiirratti beektuudha yaada. pH naannoo qaama saalaa dubartoota sababa garaagaraarraan kan ka'e yeroo jijjiiramu fakkeenyaaf amma saamunaa garaagaraa ta'uu danda'a yookiin immoo kan qaama saalaa isaanii keessa waan biraa godhatan jiru dubartoonni tokko sababii garaagaraarraan kan ka'e pH naannoo sanaa yommuu jijjiiramutti baakteeriyaan kun walora jechuudha. Baakteeriyaan kun akka walora godha jechuudha. Kanaaf dhangala'aan bifa kanaanii qaama saalaa dubartootaa keessaa ba'a. Dhangala'aan kuni kana qofa osoo hin taane fakkeenyaaf dubartiin tokko yeroo shaaworii galtuu yookiin yeroo walqunnamtii saalaa abbaa manaa ishee wajjin gootus ta'uu danda'a. Qurxummii beektuuni foolii qurxummii nyaata qurxummii nyaatanitti yoo nyaatanitti foolii qurxummii yookiin immoo fish odor kan jennu kana jechuudha. Foolii akkasiillee qaba jechuudha. Ofirratti arguu dandeessi dubartiin tokko. Kanaaf kuni yaaliin isaanii jira. Yaaliin kennamu qorichi kennamu jira waan ta'eef mana yaalaa deemanii ilaalamuun gaariidha wanta akkasii yommuu ofirratti argitanillee jechuudha. Inni kan biraa bifa supheedhaa rikilee kan jennu kana fakkaata akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kuni akkuma argitanii dhangala'aan kun wanta inni fakkaatu argaa jirtu noormaaliidha kun fakkeenyaaf amma dhangala'aan kun wanta inni adda isa godhu keessaa tokko yommuu harkaan qaban ni yaa'a jechuudha. Kuni koomaniidha fakkeenyaaf dubartii harmoosistu irratti yeroo baay'ee mul'ata. Akkasumas immoo yeroo dubartiin tokko laguu ishee argitee
giddu galeessaan guyyaa 14ffaarratti yeroo ovulation yookiin immoo hanqaaquun ovaarii irraa gadhiifamtee gara ujummoo ovaarii yommuu dhuftu yeroo kanallee dhangala'aan akkasii kun koomaniidha jira jechuudha. Kun normaaliidha. Mul'ata tariitii wanta addaa jettanii yaadina. Kan biraa dubartiin tokko yeroo fedhii wal qunnamtii saalaa keessa galtu yommuu fedhii irraa yookiin immoo yeroo sana yookiin immoo yommuu fedhii keessa galtu dhangala'aan kun irraa ba'a jechuudha. Kanaaf keessoo hanqaaquu tarii beektu hanqaaquu yeroo waan ta'u wal harkisaa akka kanaati. Kun normaaliidha. Dhangala'aan kuni normaalii kan dubartoota keessaa boodha jechuudha. Inni kan biraa gabaabadhumatti maal akka ta'u fakkaatan argineera rakkoo maaliitu kana fiduu danda'u akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaallee mallattoowwan armaan olii yommuu fudhatte argitan bifti isaa fakkeenyaaf amma keelloo magariisa diimaa kan jenne kana amaloota yookiin immoo mallattoowwan armaan olitti eere kana faaya yommuu fudhatte argitan mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa manatti maal gochuu qabdu? Wanta kana ittisuudhaaf yookiin immoo ofirraa ittisuudhaaf wantoota gochuu qabdan qaawwan sadan arfan tokko siniif ka'a. Maal gochuu qabdu dubartoonni? Tokkoffaa self care kan jennu yookiin immoo qulqullina naannoo vulva yookiin naannoo qaama saalaa sirriitti eeguun barbaachisaadha. Dhiqachuun barbaachisaadha sirriitti jechuudha. Naannoo sirriitti qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha guyyaatti jechuudha. Kanaaf kana qulqulleeffachuun gaariidha. Kan biraa kan ilaallu yeroo takka immoo fakkeenyaaf amma namoonni tokko dubartoonni tokko immoo dibata garaagaraa kan dibatan yookiin deodorant kan itti biifatan jiraachuu danda'a. General deodorant kan jennu jira jechuudha. Kanaaf sababii kanaaf yeroo isaa itti biifatan jiraachuu danda'a yookiin kanarraa illee of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma tokko keessa isaanii qulqulleessuudhaaf wantoota fayyadaman keessa galchuudhaan immoo qulqulleessan jiru. Yookiin immoo dawwachiin kan jennu jechuudha. Kunillee rakkoowwan fakkeenyaaf amma kanneen akka bakteeriyaa vaajinoosis ta'uu danda'a kan jalqaba jenne kanneen biraaf illee sababa ta'uu danda'a waan ta'eef of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf yeroo mana fincaanii deemtanii qulqulleeffattanis ta'e dhiqattan tarii amma fakkeenyaaf sooftii fayyadamuu dandeessu yeroo sooftii fayyadamtu ta'e yommuu qulqulleeffattan fakkeenyaaf amma dudduubaati gara fuulduraatti yookiin immoo gara naannoo sagaraati gara naannoo qaama saalaa keessatti yommuu xaragattan bakteeriyaan naannoo sagaraa keessa jiru kuni naannoo qaama saalaa dhufuu danda'a jechuudha. Yeroo kana infekshinii garaagaraaf saaxilamuu dandeessu jechuudha. Kun immoo dhangala'aan garaagaraa fakkeenyaaf infekshinii naannoo sana jiraatiin dhangala'aan tokko akka inni ba'u gochuu danda'a. Yeroo dhiqattan illee akkanatti qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuun barbaade. Inni kan biraa yeroo tariitii wal qunnamtii saalaa daangaan qabne gochuudhaaf qusachuun gaariidha. Kondomii fayyadamuunis immoo dhibeewwan kanneen fakkeenyaaf amma dhibee saal qunnamtii adda darban ittisuu danda'a. Kana yeroo jennu fakkeenyaaf amma tarii dubartiin tokko ittisuus danda'a akka yaalittis. Fakkeenyaaf amma dubartiin tokko kana qabaattee jennaan abbaa manaa ishee wajjin amma kondomii akka isaan fayyadaman hin gorfamu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf mallattoon kun isheerratti mul'ate jennaan abbaan manaa ishee kun immoo namoonni ishee wajjin ciiste tiriit ta'uu qabu waan ta'eef jechuudha. Kana practice gochuun gaariidha. Uffata jalaa baay'ee isin qabu yookiin immoo yeroo takka baay'ee kotanii baay'ee isin qabu uffachuun illee rakkoo kanaaf nama saaxila. Fakkeenyaaf yeroo tokko baay'ee tight clothes kan ta'e jechuudha. Dafqa garaagaraaf isin dafqisiisuu danda'a. Yeroo sana immoo naannoo sanatti immoo bakteeriyaan akka isaan wal horanii fi yookiin immoo bakteeriyaas ta'e fangasiisii akka isaan wal horaniif haala mijeessuu ta'a jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti wantoota kanneen irraa of qusachuudhaan of jaaluun ni danda'ama kan jedhu isinitti himuu barbaanna. Mallattoowwan jalqaba jenne isinitti himne akkuma jenne fakkeenyaaf amma dubartiin tokko laguu ishee gidduutti dhiigni diimaa yookiin piinkii irraa dhangala'ee erga laguun irra dhaabbatee booda yookiin immoo sababii umuriidhaan kan ka'e yookiin sababa garaagaraa laguun erga irraa dhaabbatee booda laguu yoo argite dubartiin umuriidhaan kan ka'e jechuudha. Dhangala'aa fakkeenyaaf amma dhangala'aan qaama saalaa keessa simboo yookiin immoo tukkusaatii yookiin immoo ho'ina qaamaa dhukkubbii garaa kanneen kana yookiin ijoo fakkaatu yoo qabaatan illee mana yaalaa dhufuun barbaachisaadha. Kan jedhu dhaamsan isiniif dabarsuu barbaada. Gabaabaadhumatti barumsin guyyaa irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa namootaaf qoodaa subscribe gochuun dagatinaa ulfaadhaa fayyaa.